qulqulluu maalidha? Giddu galeessi isaa maalidha? Fakkeenyaaf seera uumamaa kaasee hanga mul'ata Yohaannisitti deemtanii lakkoofsa 31,173 kana gaafa lamaaf hirtan walakkaan isaa maalirradha kan inni bu'u? Faarsaa 118 lakkoofsa 8 irradha kan inni bu'u. Giddu galeessa macaafa qulqulluuti kun. Yookaan giddu galeessa kitaaba qulqulluu keenyaa faarsaa 118 lakkoofsa 8 irra kan jirudha. Jechi isaa maal jedhaa? Nama amanachuurra Waaqayyotti kooluu galuu wayyaadha. Giddu galeessi kitaabni qulqulluu lakkoofsa kanarra kan inni bu'u. Faarsaa 118 lakkoofsa 8 maal jedhaa? Nama amanachuurra Waaqayyotti kooluu galuu wayyaadha. Firoota koo Waaqayyotti kooluu galuu wayya. Nama amanachuurra jedhee dubbata dubbii Waaqayyo. Kun ergaadha hunda keenyaaf. Waaqayyotti amanadhaa. Waaqayyotti gaafa isin kooluu galtan Waaqayyo Waaqa nama qaanessu miti. Waaqayyo Waaqa nama dhiisu miti. Waaqayyo Waaqa nama irraanfatu miti. Akka gaaffii keessanitti Waaqayyo hunda keessaniif deebii isiniif kennuu hin danda'a. Kanaaf egaa kutaa kana keessatti akka jedhee kan inni dubbatu nama amanachuurra jedhee dubbata. Waaqayyotti kooluu galuu wayyaadha. Sagalee Waaqayyo faarsaa 118 lakkoofsa 8 kanarra kun giddu galeessa kitaaba qulqulluu keenyaati jechuudha. Walumaa galatti kitaabota 66 isiniin jedheera, boqonnaa 1189 qaba isiniin jedheera, waliigalli isaa lakkoofsota 31,173 isiniin jedheera. Walakkaan giddu galeessa macaafa qulqulluu keenyaa faarsaa 118 lakkoofsa 8 irra kan jirudha isiniin jedheera. Kutaan kun immoo nama amanachuurra Waaqayyotti kooluu galuu wayyaa jedheedha kan dubbatu. Namni nama gatuu danda'a, nama dhiisee nama bira darbuu danda'a. Waaqayyo garuu akka kanaa miti. Waaqayyotti kooluu gali firoota ko. Kooluu galaa Waaqayyotti. Waaqayyo Waaqa nama qaanessu miti. Waaqayyo yeroo hundumaa Waaqa ulfinaan nama gaggeessu. Waaqa yeroo hundumaa nama hirkisaa, nama jiraachisu, nama guddisutti Waaqa beekamaa ta'e, seenaa namaa geeddarutti Waaqa beekamaa ta'e, waanjoo namaa cabsutti Waaqa beekamaa ta'e, hir'uu namaa guutuutti Waaqa beekamaa ta'e. Sagalee Waaqayyo keessa kan amma dubbachaa jiru, kan amma barachaa jiru, waa'ee kitaaba qulqulluu kana keessa Gooftaa Yesuus hidhaa namootaa akka inni itti hiikaa ture yeroo baay'ee lallabamaadha kan nuti ture. Hidhaan namaallee kan inni hiikamu Waaqayyoonidha firoota. Kanaaf Waaqayyotti kooluu galaa. Waaqayyotti gaafa kooluu gallu immoo isa Waaqayyoo biraanuuf kenname kitaaba qulqulluudhaaf iddoo guddaa kennaa qajeelfama jireenya keenyaa godhannee ittiin jiraannaa jechuudha. Kanaaf egaa kanadha bu'uurri keenya kanarra ta'uu qaba jechuudha. Sagalee Waaqayyootiin gaafa dubbannu sagalee Waaqayyootiin ta'uu qaba. Gaafa jiraannu jireenya keenya dubbii sagalee Waaqayyootiin kan wal simu ta'uu danda'utu irra jira. Kanaaf egaa kitaaba qulqulluu kan nuti walii wajjin barachaa jirru egaa firoota ko nama amanachuurra Waaqayyotti kooluu galuu wayyaa jedha dubbii Waaqayyo. Waaqayyotti kooluu warra galtan warra kooluu Waaqayyotti galtan Waaqayyo hunda keessan sinaa godhu. Anaanis Waaqayyo naa godhu. Hunda keenya Waaqayyo naa godhu. Kanaaf egaa kanaan wal qabatee qabxii jaaffaa isinitti meeraa torbaffaa irratti afaan macaafni qulqulluu yookaan kitaabni qulqulluu kakuu moofaan garri caalaan ittiin barreeffame afaan Ibraayistiitiinidha kan inni barreeffame yeroo jalqabaatti jechuudha. Kana beektu afaan Ibraayistiitiin barreeffame macaafonni kakuu moofaa, kakuu haaraa jennee kitaaba qulqulluu iddoo lamattidha kan inni qoonnu. Gara boodaatti isa kana ergaa isaanii wajjin gaggabaabsineetu walii wajjin gara fuulduraatti ilaalaa deemna. Garri caalaan kitaabonni kakuu moofaa baay'een isaanii kan isaan ittiin barreeffamanii afaan Ibraayistiitiin akka ta'e egaa beekuu qabna. Kaan immoo afaan Armaayikiitiinis kan barreeffaman jiru. Afaan Ibraayistii fi afaan Armaayikiitiin barreeffame. Kakuu moofaa baay'een isaa afaan Ibraayistiitiin kan inni barreeffame. Kakuu haaraan garuu afaan Giriikiitiin kan inni barreeffame. Afaan Giriikiitiin sana boodagaan gara afaan garagaraatti hiikameera. Walumaa galatti kitaabni qulqulluu yeroo ammaa kana gara afaan 2,000 olitti hiikamuudhaan tajaajila kennaadha kennee jiru. Afaan Oromootti geeddaramee, afaan Amaariffaatti, afaan Ingiliffaatiin, afaan garagaraatiin afaanota 2,000 olitti hiikamuudhaan tajaajila kennaa jira yeroo ammaa kitaabni qulqulluun yookaan macaafni qulqulluun jechuudha. Kanaaf egaa jalqaba afaan Ibraayistiitiin akka inni barreeffame kakuu moofaa keessumaa garri caalaan afaan kakuun humti moofaa immoo kan biraan immoo afaan Armaayikiitiin akka barreeffame, kakuun haaraan immoo afaan Giriikiitiin akka barreeffame egaa beekuu qabna. Yeroo ammaa garuu afaan 2,000 olitti hiikamee tajaajila kennaa jira afaan kitaabni qulqulluun kuni. Namoonni biyya garagaraa afaan garagaraatiin sagalee Waaqayyoo kana dhagaadha kan inni jiru. Yeroo ammaa miidiyaadhaan chaanaalii adda addaatiin kitaabni qulqulluun lallabamaadha kan inni jiru. Egaa Gooftaa Yesuus Kiristoos utuun dhufiin dura namoonni waa'ee Gooftaa Yesuus dhaga'uu waan qabaniif biyyoota garagaraatti yuutuubiidhaan, feesbuukiidhaan akkasuma chaanaalii garagaraatiin kitaabni qulqulluu yeroo ammaa lallabamaadha kan inni jiru. Afaanota 2,000 olitti hiikamee egaa namoonni akka isaan dhaga'aniif hojii guddaan hojjetamaa jira.
afaan keenyaanis kunoo har'a walitti lallabuudhaaf dandeenyeerra malee yeroo kan afaan Giriikiitiin afaan Ibraayistiif afaan Armaayikiitiin kan yeroo jalqabaa barreeffame haala kanaatiin amma garuu namoonni baay'een isaanii dhagaadha kan isaan jiranii namoonni hin dhageenye waan jiraniifidha gooftaa Yesuus Kiristoos kennee ture. Utuu namoonni hundumtuu dhagaanii gooftaa Yesuus Kiristoos dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf egaa gooftaa Yesuus namoonni hundumtuun afaan isaaniitiin macaafa qulqulluu kan ergaa misraachoo kan waa'ee Kiristoos waa'ee mootummaa Waaqayyoo jiraachuu waa'ee hidhaan namaa hiikamuu kan ittiin danda'u hafuura Waaqayyoo kan irra jiru waa'ee dubbii Waaqayyoo kan waa'ee kitaaba qulqulluu kan namoonni hundumtuu akka isaan dhaga'aniif gooftaa Yesuus Kiristoos gaan egaa hunda keenya gargaaraa jirra har'a kallattii adda addaatiin hojii Waaqayyoo egaa hojjetamaa jira dubbii Waaqayyoo lallabamaa jira isinis kallattii adda addaatiin iddoo isin Waaqayyoo ittiin isin gargaaretti sagalee Waaqayyoo kan dhagaan namootaan egaa qaqqabsiisuudhaaf yaalii gochuun egaa hunda keessan irraa eegamaa kanadha. Ergaa nutti kenname biyya lafaarra akka nuti jiraan calluma inni jiraannee nyaannee dhuma dhugnee darbuu qofaaf miti firoota ko. Sagalee Waaqayyoo hojjennee darbuu danda'uutu nurraa eegama. Dubbii Waaqayyoo dubbannee darbuu danda'uutu nurraa eegama. Hojii Waaqayyoo hojjennee darbuu danda'uutu nurraa eegama. Kanaaf egaa sagalee misraachoo kan kitaaba qulqulluu nuuf kenname kan ofii keenya qofaaf godhannee darbuu hin qabu. Namni hundumtuun darba biyya lafaarratti kanaaf hin jiru. Yeroo isaa eeggatee hundumtuun deema. Akka Waaqayyoo biraa murtoo isaaf ta'etti jechuudha. Kanaaf hamma gaafa sanaatti garuu namni hundumtuu dubbii Waaqayyoo kana dubbachuun irraa akka eegamu sagalee Waaqayyoo keessatti gaan egaa barreeffamee jira. Hunda keenya adaraatu jira jechuudha. Imaanaa fudhannee jira hundi keenya iyyuu. Ani reefuu namanii wanti jedhu hin jiru. Ani tajaajilaa miti kan jedhu hin jiru. Hundumti keenya tajaajiltootadha mana Waaqayyoo keessatti. Waaqayyoo akka tajaajiltootattidha kan nu beeku. Kallattii garaagaraatiin hojii Waaqayyoo hojjechuun hin danda'ama. Egaa yeroo ammaa afaanota 2,000 olitti hiikamee hojii Waaqayyoo hojjetamaa dhaloonni dhagaadha kan isaan jiranii biyyoonni garaagaraa dubbii Waaqayyoo kana dhagaanii fayyaadha kan isaan jiranii hidhaan namoota baay'ee hiikamaadha kan inni jiru seenaan namoota baay'ee geeddaramaadha kan inni jiru waanjoon cabaadha kan inni jiru gaaffiin deebi'aadha kan inni jiru kanaaf egaa dubbii Waaqayyoo keessa kun hundumtuu hojjetamuun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf egaa firoota koo haala kanaatiin akka kanatti baranneedhuma qofa dhiisuu otoo hin taane ittiin hojii hojjechuu danda'uutu nurraa eegamaa jechuudha. Egaa macaafni qulqulluun karaa namootaas ta'e karaa saayinsiin deebii argachuu hin danda'amne hundee gaaffii jireenya keenyaaf deebii ittiin argannu akka ta'e egaa hundi keenya egaa dhugaa baatotadha kana beeknaa gaaffii adda addaatiif deebii ittiin arganneedha karaa macaafa qulqulluu. Deebiin kun immoo saayinsiidhaan argamuu hin danda'amu. Karaa namoota beekamoo ta'anii argamuu hin danda'amu. Namoonni beekamoo ta'an biyya lafaarra jiru gaaffii namootaatiif garuu deebii ta'uu hin danda'an namoonni. Sagaleen Waaqayyoo garuu gaaffii jireenya keenyaaf deebii kan ittiin argannudha. Gaaffii kamiifiyyuu deebii kan ittiin argannu karaa dubbii sagalee Waaqayyoodha. Fakkeenyaaf ani eenyudha kan jedhu eessaan dhufee kan jedhu gaaffii akkasii barbaadu yoo ta'e sagalee Waaqayyoo keessaa deebii kan ittiin argachuu dandeenyudha. Maaliifan biyya lafaa kana keessa jiraachaa jira? Kaayyoon uumamuu kootii maalidha? Du'a gadisitti maaltu jira?